waan jiruudhaaf ijoolleen keenya jiruu baqaadhaan jiran carraa kanatti dhimma ba'uu qabu isa jedhuman dabarsuu barbaade. Maaltu ture tokko inni jalqabaa baay'ee abdii kan namaaf kennuun turre. Sababni isaa stranger to strangerii ture. Gaafa namoonni 5 Shaafilaa, Jeneraal Huseen, Oromoo Lebenii, Yaasiin taanee, ana taanee nama 5 taanee ijaaramnu namni nuuni finnu randamiliidha. Nama Yuukireen ta'uu danda'a, nama biyya biroollee ta'uu danda'a jechuu kooti. Isa jalqabaa keessatti. Inni ammaa kun garuu sponsorship by naming or private sponsorship dha sabatee fi namni nama fidu beeka jechuu kooti. Fakkeenyaaf yoo Firoomsaa, Murattuu, Shafiil, Jeneraalii fi Yaasiin ta'anii ijaaramanii Firoomsaan eenyuun akka fidu beeka, Murattuun eenyuun akka fidu beekti, Shafiilaanis akkasuma, Yaasiinis akkasuma kana jechuu kooti. Kanaaf inni kun ijoollee keenyaaf yoo xiqqaate yoo dhibballee hin raawwata jechuun nu rakkise persentii guddaa carraa ijoolleen keenyatti dhufuu qaban baay'ee ol kaasa sabateedhaa fi isa kana osoo gootanii kan jedhudha. Ulaagaan jiru maal isa jedhu liinkiiwwan gara gajjallaa kana isinii kaa'uun yaala. Welcome purpose irra dhaqxanii too wanta jiru odeeffannoo qaaceffachuu dandeessu yookiis immoo viidiyoo yeroo darbee sanumadha ulaagaan isaa waan ta'eef Oromoo Diaspora Miidiyaa irra isaa ta'u yookiis immoo Oromiyaa 11 irra galtanii argachuu dandeessu. Haguma kanan jedha kanarra baay'ee jechuun danda'u. Ulaagaan jijjira ijoolleen achi keessumaa waan beekuu qabdan ijoolleen jiruu baqaa keessa jirtanii ijoollee fulbaana 30 fuunduraa UNHCR irraa waraqaa argattan ta'uu qaba jechuun koo fulbaana 30 isa fuuldura jechuun koo yookiis isaafoo jechuun koo fakkeenyaaf hagayya adoolessa isa duuba jechuu kooti malee isaa as jechuu koo miti. Isuma kanan isin hubachiisuu barbaada. Tole liinkicha nama maxxansanaaf kolchaa dhiifama ishee kana yoo I don't know sistemii kanan beeku garuu bayee liinkii fiduu nan danda'a utuma live irra jiru akka tiktokii kanan beeku hubannoon qabu naaf kolchaa. Yookiis immoo wanna sana koppii gootanii wannoo gochuu dandeessa yookiis madda walaabuuf keessaan erguun nan danda'a walii barreessina sabateedhaa fi gaafa liinkii kanarratti kilikii gootan isinii banuu dhiisuu mala. Liinkii kana koppii gootanii to Google irratti isinii banaa jechuudha. Achi ulaagaa isaa eeggattu ijoolleen biyya biroo keessa jirtanii jeneraal dhiifama sagalee koo baay'een jaalladhu namootatu jaallata malee miyuutii of godhi. So maal gochuudha ijoolleen biyya biraa jirtanii September 30 isa fuuldura UNHCR irraa waraqaa argattaniitu yoo ta'e maaltu ta'a jechuudha ulaagaa kana guuttuu jechuu kooti. Isin namoonni diaasporaa keessa jiran garee nama 5 ijaaramuu danda'uu qabu. Namoonni kun permanent resident warra green card akkasumas citizenii illee ta'uu danda'u. Dirqama warra citizenii qofa miti jechuu kooti. Background checkii qaba. Qarshiin maqaa refugee kanaadhaan baankii irratti seevii ta'amutu jira. Qaama kamiifuu kan galu miti. Tarii ijoollee keenyaan yoo namoonni processing sii godha qarshii gashedhan qarshiin isin gashitan hin jiru qarshiin kaffalamus hin jiru. Gaafan isin hin jedhu qarshiin dhimma kanarratti isin wannoo gootan tokkollee hin jiru sabatee fi waan kaffala jettanii yaadda'uu hin qabdan jechuu barbaadeeni. Namni tokko fakkeenyaaf foormii kana siin guutaa qarshii naaf ergi yoo jedhee qarshiin qaama kamiifiyyuu galuu hin jiru. Foormiin kun bilisa. Tarii namoonni gama onlaayiniidhaan kanan sii guuta akkas godhi jedhanii yoo isaan gaaffii isinii kaasanis which is wrong soba wanti kaffalamu jiru. Qarshiin kun naannoo $2,400 per individuals like you know am fakkeenyaafanii falmata Firoomsaa Murattuu sponsora godha yoon ta'e $2,400 baay'isuu baay'ina namoota kanaati. Garuu kana keessaa persentii 60 qabaachuudha malee dirqama 100 qabaachuun sirra hin jiraatu jechuun naannoo $1,500 jechuudha. Nama 3 godhe yoon ta'e naannoo $4,500 wannoo ta'uu danda'u qaba. Waan isin hubachuu qabdan garuu kan isin UNHCR irratti keezii keessan galmeessitanii nama as jirutti himuu qabdu nama applicationii isiniif guutu irratti ulfaat eeyyeen persentii 60 jechuu kooti eeyyee akkasuma jechuu kooti persentii 60 qarshiin suni which means naannoo $1,500 waan akkasii kan hin caalledha. Keeziin keessa fakkeenyaaf madda walaabuun gaafa himatu yoo dhimma siyaasaaf han ba'e yoo jedhe ta'e dhiifama bilbilatuun irratti bilbilame tolee nan xumura isin faana
Kanaaf yoo fakkeenyaaf madda walaabuuf falmataan yoo dhimma siyaasaa himatee fakkeenyaaf shaashukkaarraa yookiis immoo kofoleerraa yookiis qoreerraa adaabbaarraa arsii nagalleerraa yookiis ajjeesiraaroorraa gara kanarraa gara keeniyaa deeme yoo ta'e yookiis ijipti deeme yoo ta'e sababa himatte sana namni asii kun gaafa appilikeeshinii guutu sii guutuu qaba. Maaliif odeeffannoo wal dha'uun qabu jechuu kooti. Yogguu sana intarviisiin godhu waan ta'eef waan iddoo sanatti himanne asitti illee himachuu danda'uu qabna jechuu barbaade. Yoo dubbii wal dha'e xiqqoo ishee iizilii kufuu dandeenya jechuu barbaadeen. Namni tokko nama meeqa ispoonsira gochuu danda'a ni jedhu haga nama 10tti gochuu danda'a, maatii guutuu gochuu danda'a namni tokko. Haguma kana hin jedha ammaa fi yoo tarii gaaffiin addaa jiraate yeroo biraan dhufaa mata duree keessan irraan isin gorsiise dhiifama. Akka birootti akkana hubattan hin barbaadu. Tarii nama tokkoof iyyuu carraa yoo argame umurii dargaggummaa irratti iddoo birootti dabarsuurraa yooma as dhufnee dalagannee illee ta'u barannee illee of jijjiiruu dandeenya. Kanumaafan dubbadhe ani Oromoof waan gaarii naa ta'udha yeroo hundumayyuu dhaamsi koo. Garuu Oromoo keessatti yoo ati gandaan hin ijaaramne yoo ati cherchii jalatti yookiis masgiida jalatti hin ijaaramne hin rakkisa yeroo baay'ee. Maaliif garee yoo ijaarratte malee Oromoon yaada qajeelaa yoo qabaatte yeroo baay'ee fudhataman qabu. Ani garuu ilma Oromoof waan gaariin ta'e isa sanatti sammuun koo gammada malee waan namoonni baay'een na leellisaniif na faarsaniif natti sinoo natti sin qorru inni guddaan waan sammuu koo keessa jirutu anaaf haara galfii kenna malee waan namoonni jedhan sana miti. Isa kanan jedha ulfaadhaa mata dureen isin jalaa jijjiiree akkasumatti ijoolleen keenya keessumaa namoonni keenya biyya bakkee jirtanii ijoollee keenyaaf roga dandeessaniif carraa dandeessaniin giruuppii kana uumaatii ijoollee keenya as fiduudhaaf yaala. Isa kana keessatti yoo xiqqaate yoo dhibba keeziin kun dhugoomeera jechuuf illee kan ulfaatu yoo ta'e persentii guddaa carraan dhugoomuu isaa bal'aadha jechuu barbaadeen. Persentii guddaa carraan dhugoomuu isaa bal'aadha. Because isa kana keessatti sponsorship by naming yoo jennu yookiis private sponsorship kana gatti nama fiddan beektu kallattiidhaan nama afaan isaa hin beekne nama aadaa isaa hin beekne otoo hin taane nama kunoo akkasitti afaan Oromoo waliin dubbannu nama sanadha kanatti guuttattee listi gootee fiddu waan ta'eef nama sana beektu. Qarshiin sun immoo qaama kamiifiyyuu hin galuu gaafa as dhufanii waan tokko gochuudhaaf tarii gaafa giruuppii ijaartanii tokko background cheekii waan ilaalamuu fi namoonni tarii bifa hin beekamneen yakkaa tokkodhaan yookiis galmeen taane irratti criminal backgroundii qabdanii osoo giruuppii kana keessa galuu dhiistanii carraa ijoollee dukkaneessitu waan ta'eef yoo nani yakka wayii tokko qabaadhee akka carraa yaasii waliin ijaarame yaasiin shafiilaa jeneraal murattuun sababa kootti miidhaa keessummeessuu danda'u. Ijoolleen jiruu baqaa keessa jiranis saba kanatti aarsaa kaffaluu danda'u waan ta'eef yeroo baay'ee piraayiveesii keenya walitti himnu hundumtuu ergamaa rabbii fakkaannee walitti mul'anna saba ta'eedhaa fi yoo yakka addaa qabaattanii duuba dhaabadhaatti gargaaruu dandeessu. Yaasiin afaan Ingilizeenyaa qajeelcha akka inni beeku beeka. Garuu yaasiin yoo dhimma kanarratti waan addaa tokko qabaate maal godha jechuudha duuba dhaabatee nu gargaaruu danda'a jechuu kooti. Gaafa kana keessatti gaafa giruuppii nama 5 ijaartanii namni tokko as primary ta'a. Namni as primary taa'u kuni iimeelii garagaraa deebisa, foormii garagaraa deebisa sabateef namni sun osoo Ingiliffaa barreessuuf dubbisuuf hubachuu nama danda'e ta'e gaariidha jedhee yaada. Sababni isaa diyaaspooraa jiraannee hundi keenya Ingiliffa beekna jechuu miti. Anumtiyyuu ammagaa faayidaa ijoollee keenya irraan caalu jedheen malee fuuldura kootii tiraansileeshiniin hojjechaa jira waanuma biddeena koottiin jiraadhu jechuu kooti. Isa kanan jedha dhumarratti waan inni dhaamu ijoollee hanga barbaadne haa beeknu sadarkaa barbaadne haa irraa jiraannu. Baay'een keenya maqaa Oromummaa himannee siyaasa Oromoo himannee biyya bakkee dhufna. Gaafa biyya bakkee dhufnu garuu Oromoof Oromoo gandaan lagaan amantiidhaan walitti naquurraa maal ta'a waan gaarii haa yaadnu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een na kofashiisu yeroo baay'ee biyya bakkee kanatti. Ani diiviidhaan dhufe maqaa siyaasaan hin dhufne maqaa siyaasaan dhufanii biyya kanatti farra qabsoo Oromoo guddaa jabaa warri ta'anii namoota karaa diyaaspooraa dhufanidha. Na of kolchaanni kun sin madeessuu danda'a ta'a waan akkasiin ta'a jabaa dhuguma Oromummaa himannee biyya sanaa baanee har'a garuu as geenyee ijoollee majajjabee dhimma Oromoof Oromiyaaf kuftee kuffiisaa jirtutti immoo yoo diina taana ta'e har'a yoo gaafatamuu baannes guyyaa tokko itti gaafatamtoota seenaa taana umureera hanguma kanan jedha ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomi tichaa kiyya waan gaarii dabarsitee namuu dhagahee jira. Walii dabarsuun dirqama waan akkanaa waan faayidaa qabu yeroo dhagahametti walii dabarsuu qabna. Namuu bakka jirtanii keessaayyuu ijoollee Keeniyaa fi Kaayiroo biyyoota garaagaraa keessa rakkataa jiran kanaaf furmaata yoo rabbi ka buusu taate
bakka jirtanii waan kana wal gargaaraati yaada olii dabarsaa. Galatoome obboleessa koo. Yaa iticha hedduu galatoomii ulfaadhu ulfinni si bira haa turu argitee namni marti kana waliin dhaamu maaliif Oromoo irraa dhaladhee ilma Oromooti jechaaf waan kana argiteetiin hawaasa sooshaal miidiyaa kana fayyadaman gurra buuftee galatoomsiin jechuu barbaada asumaan. Argitee yeroo dheeraadhaaf illee miidiyaa OMN kanarratti argitee qaamaan illee si beekuu baannu argitee sagalee keenii dhageenna. Saba kanaaf waan gaarii hojjetteetiin hin turte. Oromoon nama irraanfata beete. Seenatu nama hin irraanfanne malee Oromoon nama irraanfata waan ta'eef ulfaadhu galatoomsiin jechuu barbaada asumaan. Badda walaabuu deebiteettan see guddaa galatoomii tarii warreen hin beekne yoo jiraattanii ani jireenyi koo kan kaleessaa irrayyuu dachaa meeqa eebbifamee jiru gaariin qabaa tarii kaleessa deeyilii waan karabaataan na agartaniif kana kanaaf rifeensa sirreeffadhee na argitaniif har'a sheeka fakkaadhee isinitti mul'adhee tarii mucaan hin chassate jettanii keessi keessan wannoo ta'uu danda'ata ani jiru gaariin qaba dhugaa isinitti muudhaaf baay'ee gaariidha kaleessa daawunsteerii namaan jiraadha har'a mataa koo bitadheen jiraadha. Jiru gaariillee nama qabudha. Tarii namoonni akkasitti yaadda yoo jiraattanii akkasitti yaadiina garuu hubannoon xiqqoo qabuudhaan beekumsan xiqqoo qabuudhaan saba koo gargaaruun koo yoomiyyuu na boonsaa ittiin gaddu inni kun na boonsa malee namoonni si'a tokko gaafa na agartanii ibichaan kun yookiis Usmaan Ukumee kun rifeensa sirreeffatee deema hareeda akkasiidhaan nan agartan yeroo baay'ee uffata akkasiidhaan nan agartanii tarii inni sun gaaffii isinitti ta'ee baay'een keessan gadduu dandeessu ta'a garuu ani jiruu gaariin qaba alhamdulillaahi rabbil aalamiin gooftaa galannaa ga'u ani homaa tokkollee rakkoon qabu jechuu barbaadeeni tarii namoonni gaafa argan akkasitti yaaduu danda'u ta'a tarii miidiyaa irratti yeroo baay'ee nan agartan ta'a miidiyaan ani ofii koodhaa asitti gaggeessuyyuu the only media platform miidiyaa faranjii irratti kan darbu miidiyaan ani gaggeessaa jirudha tarii Oromoon gandaa yoo ijaaramne lagaan yoo ijaaramne malee faayidaan qabuu fi xiqqoo ishee waliin faarsinuuf malee hojii nan hojjedhu miidiyaa faranjii irratti iyyuu dhagaamaatti jira miidiyaa kootu miidiyaa faranjii irratti darbaa jira abbaan jedhu achi as ba'uu danda'a no waan isa kana immoo kan hin of jaju gargaarsa rabbiidhaan malee beekumsa kootiin of jajaa hin jiru hojii piroojeektii baay'een hojjedha warra adii faana garuu nuni walii keenyaaf galatan qabnu yeroo adda addaa gaafan jedhu caasaa ijaarrachuu qabda madda walaabuun fagaatee deemuudhaaf yoo ijoollee naannoo isaa hin ijaarre namni waa'ee isaa kaasuu hin jiru yoo raashinaal taatee ani mucaa horrooti marroon mucaa ganda kooti daawudis mucaa ganda kooti yoon ani isaanitti muxxunnadhee isaan jala hin deemne akkam taana moggaa qabattaa jechuudha yoo ilaalcha Juwaaris gidduutti raashinaal gootee kan marroos raashinaal gootee deemtee hin rakkisa yeroo baay'ee inni kun immoo aadaama keenya ta'e ani garuu sana gochuu dhiisuu koodhaan gammachuun koo guddaadha akkasitti yaadinaa jechuu barbaade yeroo adda addaa nan arga ijoolleen keenya gabaartiin feesbuukiin dhuunfaa koos na jalaa ugurameera waan sochii keenyaa waan barreessuudhaaf miidiyaan koos ugurameera haa ta'u garuu ani chaanaalii irra hin jira jechuu barbaadeeni ulfaadha yoo barbaadan garuu gama daasporaa MN kan jedhu hordoftoota 120 sabiskiraayibarii kan qabu yuutuubiin jira inni kan biroo immoo akkasuma immoo feesbuukis ijoolleen naa kennaniiru ijoolleemti kutannoo qabanii of course namoonni baay'een irratti nan beeka wanta sana 200 ol qaba kan dhuunfaa koos akkas gara 80 kan qabu nama naa kenne sanas yuutuubiinis lamatu jira garuu ani tasa yuutuubeerii ta'ee guyyaa tokko qarshii meeqa gochuudhaaf abjoodheen beeku viidiyoo kana tiiktookii kana irratti maxxansuuf jedhee na jalaa aplood gochuu didee kanaaf yuutuubii irratti waan tokko maxxanseera hunda keessan hin milkiina akkasitti yaadiinaa jechuu barbaadeen guddaa ulfaadhaa carraa Ameerikaan kennite kanatti sagalee baay'ee bareedaan falmataan gidduudhaan utuma ijoollee mariisistuu itti daddabalii himin jedha liinkii keessaan si ergaa ulfaadhu maaloo galatoomi kanaaf jabaadhu ulfaadhuun si jedha deemuu koon dura gaaffii ijoolleen gaafatanii fi namoonni biyya keessa jiran ni danda'ama inni jedhu hin danda'amu deebiinsaa sababni isaa biyya sana keessaa baatee biyya biraa jiraachuudha kanumayyuu UNHCR irratti maal ta'uu danda'u qabda fulbaana 30 fi isa afoo kan galmoofte ta'uu danda'u qabda
achi liinkii isaa agarsiisuu nan danda'a weebsaayitii kanarraa garuu waan an jarjarsuu qabuufan jarjare malee asiitii isaan agarsiisuu nan danda'an ture jechuun fulbaana 30 isa afoo kan galmaa'an ta'uu danda'u qaba isa kanadha isa kanarratti ibsuu danda'u ta'a mata duree biraarra jirtu natti fakkaata yoo garuu mata duree kana filannoo keessan godhattani doobbii faa gashuu dandeessaa yaasin faa kunoo jiru ani kanuma jedheen deema ulfaadhaa galatoomaa ijoollee waraqaa qabaniin malee ijoollee biyya oromiyaa keessa jiraniif hin ta'u jechuudha ijoollee liinkii barbaadanii keessaan naafaa barreessanii erguuf hin ayyaala haguma kanan jedha ulfaadhu galatoomi madda walaabu kabajaan hunda keenya waliin haa jiraatu. Baate kuni argitee irratti hojjechuun nurra jira haga argitee anaan bahutti haga koominitii bahutti haga ilmaan oromoo biyya alaa jirtuun bahutti afaanin haasawoo osoo ta'an irra hedduun oromoo wanni nu goonu afaanumaan haasofne malee we don't show action. Rakkoon guddaan nu qabnu kana. Action is the main key. Maaliif waan tokko haasa'uudhaa fi dalaguun garagara. Gaafa kaatee dalagde nama san rakkoo keessaa baafte jechuudha. Kanarratti haa hojjennu jechuu barbaadaniif waliin ija argitee dhibbaratti dhugaadha. Namootni argitee waan kana ilaalu yookaan argitee UN jala jirtan kaardii qabdan namoota jiruun qunnama namni keessa yoo as jiraate namni shanii they could do that rakkoo malee jechuudha. Kanarratti akka hojjennu afaan callaa akka taane jechuu barbaade kanuma jedhee irraa bu'an. Ani waan muuxannoota kan qaba. Muuxannoota san qabu sirraa akka Oromoo tokkotti dubbachuu barbaada. Ani fiilmii Habashaa ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf fiilmii afaan Amaaraatiin darbitu tana ani barata kutaa sadiitiin ta'eetiin sabboonummaa qaba. Sabboonummaan keessa kootti uumamte Habashaa waan jedhu tanatti hin amanu. Itoophiyaa waan jedhuttis hin amanu garuu Itoophiyaa keessa jiraadha. Ani Itoophiyaa keessa jiraadha. Itoophiyaa jedhee suuf waameen beeku hangana irraan tana. Gaafa lammummaan dirqama dhuftee Itoophiyaa jee guuta malee ayyaam Oromoo faristiin jaa jechuudha. Republican of Oromiyaatti of waamna. Maal jechuun barbaade ani namicha tokkotu fiilmii maaliitiin si fe'uu naan jedhe mana fiilmii dhaqeetiin ani Itoophiyaa waan jira. Fiilmii Amaariffaan laaltu naan jedhe. የአማርኛ ፊልም እኮ የኢትዮጵያ ፊልም አይደለም፣ የአማራ ፊልም ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሔረሰብ ከ80 በላይ ነው እንጂ ገሩ ፊልሚን አበሻ ወሬ አበሻ አዳ ተኪቲ አፋን ተኪቲ ማሊ ተኪቲ ዋን አከሲ ጀደ ማሊን ጀቹ በርባዴ ኑቲ ገረ ዩቲዩብ ቲን ሲኒ ፊዱ በርባዴ ያደ ኩሲኒ ገለ ጀቲ ያዳ የሮ ሄዱ ፊልም አፋን ኦሮሞ ሙዚቃሌ አፋን ኦሮሞ ቲን ነገይፈዳ maal jechuun barbaade keenyumatu keenya jechuudha. Keenya yoo nuti hin jabeessine namni nuti nuuf jabeessu hin jiru. Tokkoffarratti maali? Habashaa jala deemu nuti hin barbaachisu. Ogeeyyii ciccimaa barnootaan sadarkaa guddaarra jiran hedduutu jira. Oromoon wal jajjabeessuu qaba jechuudha. Maaliif jenna yoo nuti wal hin jabeessine namni nu hin jabeessu. Dhugaa isiniin jedha Oromoo gaafa artistiin Oromoo tokko gaafa inni dhabame gargaarsa isaa kadhachuurra gaafa inni miidhame akkasii goonee galgala ganama akkas ta'e hospitaala ciisaa birrii funaanu birrii walitti qabaaf jennee booyuu caalayyuu gaafa jirru kana wal deeggaruudha. Yeroo takka YouTube isaa sabiskiraayib yookaan karaa takkaan biizinasiidha isaa biizinasii takka gara takkaan immoo aartii Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfichiisuu dandeenya. Kanaafuu sagantaan keessan madda walaabu dhugaan siin jedha. Ni beektaa sa'a kana gaafa Itoophiyaa turte irra numa raftaa hirriba ariifa takka keessa jirtan jee yaada. Garuu ani natti barateera sagantaa keessoon dhageeffanne
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baganoo jiraattanii jiraadhaa isiniin jedha ammas darbaati. Inshaallah rakkoon qaba waan isiniin alaa hin qabu waan danda'uun godha. Nuuf jiraadhaa jechuun yaa manguddoo bargara manguddummaatti ol siqaaraa sagaleen akka durii qillisuun hin jirtu. Madoola bufuulaan as fayyadii mee shakkisiifti. Yaa soo galatu yaa anuma dhugaa dubbachuudhaa fi ani maal akka jedhu hin beeku wallahi iticha jechuudha. Wallahi hedduun dinqisiifadhaanii ka rabbiin keessa kiyyatti argu yoo diqqaateetiin jedhe namni beeki madda walaab wanni ati beekuu qabdu sii kennuu miti sii kennuuf sii yaaduuni hanga waan sii kenneetti ilaaltaa jechuudha. Hanga waan sii kenneetitti ilaalta. Itichaa guddataa jechuun nama yoo diqqaate wanni kun jechuudha naannoo ji'a 9ffaa irraa qabee yoo diqqaate naannoo ji'a 3 lakkoofnee jirra. Ganamaa galgala akka waan dhimma isaatitti sa'aatii 24 waan kana jala bu'eetiin itti yaadaa jiru keessa nama tokko jechuudha. Garuu namoonni hundinuyyuu warroonni rabbiin achiin isaan geesseetiin biyya guddatte keessa jiranii akka isaa kanatti yaadaniiti wallaahi baay'ee natti tola hangama kiyyaan baay'ee tokko natti tola maaf garuu akka walii yaaduu dhabnu maaf garuu akka wal guddisuu dhabnu ana naaf hin galu baay'ee yeroo laaltu namoonni tokko kuwaasii takka ufumaa galchuuf fiigani malee siif qooduu kan jaalannes jiran yeroo goolii keessatti yeroo argite kuwaasii takka hanga harkaa fudhatanitti ufumaa fuudhee fiigan takki harkaa fudhatan takki ni galchaa jechuudha irra caalan kenna akkasi garuu ammoo akka isaa kanatti nutti haa baratu jedha wallaahi baay'ee guddaa tokkoon dinqisiifadhaani itti aansee obboleessa kiyya yaasinis akkasuma wallaahi nan dinqisiifadha ulfaadhaa isiniin jedha nama waliif yaadu nama waliif hiree gaariidhaa fi wantoota gaarii nama waliif qoodu rabbiin nu haa taasisu hunda kennaayyuu because wal malee homaa hin qabnu ishoo jedhisitu gara gurraa ana yoo itichaan anaaf hadha waan tokko godhe amboru dabarsee nama biraatiif yoo godheetiin jedhe harki taraa wal dhiqa argitanii yookaan waaqo hadha galeetiin saba ofii kanaaf wanni godhu hin jiru darbee jira jechuudha akkasuma jechuudha Taaddasaa Birruu akkasuma Leenjisoo Diigaa gootonni kenna warroonni duraanii jechuudha seenaa isaanii sun amma nu lafaa kaafne kuwaasi isaan fidanii nutti kennan sun nu fuunee jalaa deemuu ni qabnaa jechuudha ufii bichaa jiraachuu tiyyaa nabaasii abbaa fardaa san bichaa dhiibneetiin jechuudha an biyya baqaa keessa jiraadhe bichaa osoo hin taane namoota baay'eetu jira kan rakkatanii kan akka malee jiraataa jiran usuu carraan badhaan kun jiruyyuu usuu firiidamiin kun jiruyyuu usuu riskiin tun jirtuyyuu namni kenna riskii tana baasee walitti himuu dhabaaf hiree tana baasee walii qooduu dhabaaf namni kenna biyya ormaa keessatti yeroo baay'ee rakkatee kan kaleen isaa jalaa shamtee waan yaalatuun dhabee du'ee kan reeffi isaa yookaan waan awwaalamuun dhabee firiija keessa shamee hedduutu jira jechuudha. Osoo carraan kun jiru maaliif aannan fakkeenyaaf gaafa asii deemee Ameerikaa dhaqe yookaan ammoo madda walaabuu gaafa Ameerikaa seene waan mootummatu responsibilitii narraa fudhata mootummatu na ajaja mootummaan ajajamee jiraadha malee itichaadhaan ajajamee hin jiraadhu riskii namni tokko namaaf kennu riskii namni tokko namaaf qoodu aan ammoo taa'eetiin nama irratti qabu yookaan ammoo wal kilaafuuf wal hinaafuun waan hin jirre aada maleedha itichaa guddataa asumaan galatoomi isin jedha yaasinis aanee akkasuma namoonni birootis hedduu nu galatoomaa isin jedha ittaan sodhaan madda walaabu yeroo baay'ee si argaa dhugaa madda walaabu haga jedhe OMN lammaffaa yoo jedhes na diqqaata because sagalee uummata rakkataa fi cunqurfamaa fi akkasuma diqqaaf guddaa jettee addaan hin laalle hedduu galatoomi dhugaa rabbii ulfaadhu siin jedha maaliifuyyuu mana kan kee keessatti namoota kanneen wanna jettee akkanatti hirmaachisu kan keetifuyyuu galatoomi siin jedha ulfaadhaa hundi keessaniyyuu dhiifama yeroo isinirraa fudhadhe.
madda walaaboo wannan jedhu hin jiru sabboontuu oromiyaa zarii leenjisaa diigoo zarii ilmaan oromoo kutaa 11 zarii jarraal waaqoo guutuu zarii jaarraa abbaa gadaa hedduu galatoomii si hordofna yeroo maraayyuu wanna itti dalagdu argitee hedduu nu boonsitii itti fuufisiin jedha wanna takka akka obboleettitti sii dhaamu ijaaruu nama kenna ijaari